Jireenya dhala namaa keessatti wantoonni nama mudatan keessaa baay'ee wantoota onnee namaa cabsan keessaa onnee nama gaddisiisan jechuudha. Egaa nuti gaafa biyya keenyarraa baanee biyya namaa deemnuu hojjannee dalagannee ofii keenyafis jijjiirama agarsiisnee maatii keenyafis jijjiirama agarsiisudha jechuudha. Garuuti immoo gaafa biyyarraa baanu wanti nuti yaadnee baane sunii fi wanti nuti yaadnetu nu mudata jechuudha. Nagarree isin gaafachuu hin daganne nageenyiif jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Obboleeyyan koo amantaa birootaa ta'e yoyyaa ashamaa harka fuune jira jirtu nagaa keessanii egaa kanatti aansee akkuma viidiyoo irratti argitan kana suuraa obboleettii keenya yookiin sagalee obboleettii keenya samoona darbe ilaalatii turtan miidiyaa kanarra jechuudha. Obboleettiin teenya kun obboleettii musliimati jechuudha. Kanaaf oromummaa waliin qabna garuu amantaadhaan gargar taanullee jechuudha. Kanaaf egaa wanta baay'ee hubadhe keessaa wanta nama taajjabe keessaa gaafa obboleettiin teenya akkasiin sammuu ishiitiin jeeqamtee rifeensa qullaadhaan akkasiin haasaati turtu gaafa sana dubbadhu gaafa jedhanii sana wanta dubbaturree hin beektu jechuudha. Har'a garuu waaqayyoon qalbii ishiitti deebisee fi har'a akka seera amantaa ishiitti illee ijaaba guutuudhaan gaafa as baatee obboleeyyan koo guddaasaa galatoomaa sammuu kootti deebii jettu dhugaa wanti kana caala nama gaddisiisu hin jiru. Oromummaa walirraa qabna waan ta'eef oromummaa ta'uus baatan ilmi namaa intala namaa jechuun biyya namaa keessatti gaafa rakkatan namummaa namaatu malee waan biraatii miti kan namatti dhaga'amu. Yeroo darbe argitanii gassiin seensisanii liivii tiiktook irra deemanii abbaa manaashii isaa abbaa manaa jedhama kana dullacha waan ta'e akkaataan isaan itti haasa'atii jiran sana argitan mucayyoon kun mucayyoo ganaa bareedduu tana kan nyaattee hin quufne kan kaattee hin quufne gaafa sammuu ishee akkasiin jeequ jaalala isaatiin qabamee wallolo sayaatirraan qabamee obboleeyyan koo shamarranii asirratti gaafa nama jaallattanirree onnee keessan guutummaadhaan nama hin amaninaa jechuudha. Maaliif taanaan dhiirri alagaadha yeroo sanaa yeroo sifaana jiraatu sifaana jiraataa gaafa immoo dudda sirraa garagalfate utoo falli dhufe akka ati isaaf biyyee nyaattu kana akka isaaf ati bakka hin taane deemtu kana inni tasumaayyuu hin yaadatu. Dudda sirraa garagalfate jennaan ilmi dhiiraa tasuma sitti deebifachuu hin danda'u. Garuu ati laphee qulqulluudha wanta isa jaallatteef baay'ee miidhamuutii dandeessa. Yeroo sana gaa wanta ani taazzabi keessaa zeeginnanni kee maalidha gaafa jedhaniin oromoodha jedhaniin ምንድነው ኦሮምነት እንደዚህ ዜገሽ ምንድነው ማለት በጣም ከባድ እኮ ነው። ሰው ማለት በቃ ያለው ነገር መረዳዳት እንጂ እንደዚህ አንቺ ኦሮሞ ነሽ አንቺ አማራ ምንድነው? እኛ ከተቸገርን ሁላችንም እይቶቼ ናቸው ወንድሞቼ ናቸው። ለምንድነው አንቺ ኦሮሞ ስለሆንሽ ለኛ ምን አገባኝ ታዲያ? እኛ ምን አገባኝ? እነሱ አይደለም እየጨፈጨፉን እየገደሉ እያለ ኦሮሞ ናቸው አይደለም እኛ ምን አገባን? ትሙት ራሱ ብሎ እንደዚህ ያወራሉ ነበረ ሊቭ ላይ ማለት ነው። ሰምታችኋል? ሁሉም ቦታ ደርሷል እዚህ ይሄንን ቪዲዮ ማለት ነው። ይሄ ይባላል እንደዚህ ይባላል ወይ? ዘርነት እንደዚህ መቆጠር እቺ ልጅታ አሁን በጣም ተናዳ ጭንቅላታ ራሳ አታውቅም። ግን ኦሮሞ ስለሆነች እኛ አረዳተም ምን አገባን እኛ አይባልም። አንተም ነምሳለክ እሳም ነምሳለች። በኦሮሚነታ ወይን አማራ ብትሆን ኖሮስ ትረዳለክ? እህትክ ብትኖርስ ትረዳለክ? ወይንም እንደዚህ አይታ ትመለሳለች ነበረ። ብዙ ሰዎች ማለት ነው አዋቂ ነን ብሎ መጥፎ ባህሮች መጥፎ አነጋገሮች ያወራሉ። ኦሮምነቴ ነው። አዎ ኦሮሞ ነኝ። ግን አማራ ልጅ እኔ ጋር ብትቸገር አንቺ ዜጋዬ አይደለሽም፣ አንቺ ኦሮሞ አይደለሽም ብዬ ትቼት አልሄድም። ለምንድነው እንደዚህ የሚሆነው? ለምንድነው እንደዚህ ምላት? እህቴ ናት። ነገ እኔም ቢሞት ትረዳኛለች እቺ ልጅ ማለት ነው። አንቺ ኦሮሞ ነሽ፣ አንቺ አማራ ምን አስባላ? የሰው አገር ላይ ማለት ነው። በጣም ነው እየተናደድኩት ያ ቪዲዮ አይቼ። ገለተ ዋቀዮ ሀረ ሙጭቲንቱን አክሲን ሰሙሺት ዴቢቴ ጋፋ ኡመተሺ ገለቴፈቱ ጋፋ ኦቦሌወንሺ ገለቴፈቱ አን ኢጃባን ጎዳዳን ቃባን ጎዳዳ ዋነተ
yeroo sanaaf waanan dubbadhu hin beeku har'a garuu sammuu kootti deebi'eera galanni waaqayyoof haa ta'uuti har'a kinoo an duratti mas ijaaban godhadha jettee obboleettiin teenya seera amantaa ishiitiin akkasitti gaafa sammuu ishii darbe sana gaafa immoo sammuu ishiitti deebitee har'a akkasiin kolfitee imimmaan kana dhangalaastu angamtu namatti eenyu jedha angam akkam namatti dhaga'ama namoonni gaafa nama rakkatan ati kan nama gargaartu namummaa namaatiif malee zarummaaf miti jechuudha. Namni tokko yoo si biratti dhibame yoo si biratti rakkate inni ati amaara ishiin amaaras ati oromoodha jettee maal wal tuffatti biyya arabaa kana keessatti arabni arabaa namni nama qaqqabu hin jiru jechuudha. Garuuti immoo ijoollee keenya kanan taazzabe keessaa ijoollota amaara. Ishiin oromoodha maallurraa qabdi jechuudha. Maaltu isaan nu gargaari jedheen bakka kanatti mee namni fageessee yaaduu dadhabeera sa'aatii kanatti. Mucayyoo kanaaf sagalee ta'uu caale moo ishiin oromoodha nuti hin gargaaru jechuutu caale. Har'a ginoo galanni waaqayyoof haa ta'u akka namaa osoo hin taane akka rabbiitti jechuudha. Waaqayyo guyyaa qabas hunda danda'adhas. Cabaas lubbuu itti deebisa kan du'e jedhanis lubbuu itti deebisa jechuudha. Ati itti amanti taanan amantaa kam keessayyuu jiraadhu jechuudha. Waaqa itti amantu galateeffattee kadhatti taanan inuma sii qaqqaba. Har'a mucayyoon kun guyyaa suni darbee gaafa inni maashiitiin akkasitti qabattu maal lamatti dhaga'ama gaafa viidiyoo ishiin hojjette sana deebitee ilaaltu sammuu ishii keessatti maaltu dhaga'ama. Mindinno zarinnata. Ijoollee zarinnatiin jedhina nama rakkate bira hin darbinaa gargaara nama sana biraa kan argattan nama sana biraa argattu osoo hin taane waaqayyo qofarra waaqa uumaa kee qorfarraa kan argattu jechuudha. Asirratti mucayyoon kun gaafa akkasiin sammuu isheetti irratti deebite akkasiin uummata ishii cinaa dhaabbate irree galateeffattu galata kana caalu maaltu mee nama gammachiisa kana caalu garuu jarroonni akkasiin afaan zifxii haasa'an sun har'a maaltu isaanitti dhagahama obboleettiin keenya kinu taruma taraadha jechuudha. Please obboleewwan koo dhiiraa maaliif akkas nama gootu erga dubartiin takkasiin jaallatte maaliif gattanii nama biraatiin deemtu nama biraa maa irratti jaallattu maayidha kun gaafa sana argitaniirtu la gangaan meeqa wal ga'ee kuni baalee ishiiti gaafa jedhan ihee baalaa ነው ምንድነው ምጥርሰይ ነው የሚለው ምንድነው ያስባለው በጣም አስፈሪ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው እኛ ለምንድነው እንደዚህ ምን ነው ሴታችንን መጠንከር አለብን እኛ ካልጠነከርን ማን ነው የሚጮህልን አራስሽ ጠንካራ ቢትኖር ኑሮ እንደዚህ አይባልም ነበር ከናፍ ኡፊ ኬኛፍ ጭሙ ታውቃምናላ ጭሙ ጅሬኛ ከከም ክትዱ ኤኙዋ ሄዱት ቻሌንጆታ ገራገራቱ ነመቆነመ ቻሌንጆታ ሰና ከሰትሞ አቲ ኦፌግዴ ani eenyu jettee dhaabbachuutii qabda malee namarraa waa tokko hin eegin ilma dhiiraa gaafa jaallattus na jaallata eeyyesi jaallata garuu gaafa garaan dudda sirraa garagalfate sitti deebi'uu hin danda'u ofii keetiif cimuu qabda jechuudha yoo narraa deeme yoo namni dhiiraa sun ilmi dhiiraan har'a jaalladhe sun yoo boruu narraa deeme maaltu naqun nama jennee sammuu keenya keessatti eenyu yaadutii qabna jechuudha sirriitti yaadutii qabna kanaaf obboleewwan koo aasaa isinitti dheeressuu obboleettiin keenya kinoo sammuutti deebitee jirti dhugaa baay'ee tokko na gammachiiseera warreen maamila maskii fiqirii taatan laayik sheer gochuu hin danda'u. Kanaafuu warreen maamila koo taatan immoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa warreen maamila koo hin taane immoo koottaanatti dabalamaan isiniin jedha obboleeyyan ta'u egaa viidiyoon keenya har'aa haala kanaan xumureetii jira kanaaf immoo qeeqa qabdan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa yeroo kaan hundumti keessanuu of eeggannoo gochuun barbaachisaadha gaafa nama jaallannurree gaafa namni nurraa hiiqulleen namni sun yoo nurraa deeme akkam taana jennee ofii keenyaaf yaadutu nu barbaachisa waan ta'eef kanaafu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii